maqaa kam kaatee hedduu jaallattu? Baay'ee maqaan jaalladhu yeroo hundumaa Muhammad. Allahu Maaliif Muhammadin jaalladhe beektaa? Ergamaan keenya kabajamaan sallallahu alaihi wasallam isaan kan mujammari moo yaa rabbi. Ergama isaanii ergama isaan amantaa kana dhalootaan ga'uudhaaf gaala yaabbatanii yookiin biraa gaala yaabbachuudhaan diinii amantii kanaa beela'anii dheebotanii gatii guddaa kanfalanii ergamaan keenya dhaloota biraa akka inni ga'u gochaa waan turanii fi anillee maqaa Muhammad jedhamu baay'een jaalladhaanii sababa isaa ergamaan keenya nama jabaa nama cimaa nama adaraa rabbitti kenne kana galmaan gahaa turedha waan ta'eef baay'ee maqaa kana nan jaalladha. Jaallachuurra darbee kan utuun godhadhe mataa isaallee baay'ee natti tola. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundumti keessan mana kana kooppi liinkii gochuudhaan obboleessi keenya Ustaas Tahir Khalid nu gidduu jiru. Isaaniin illee nagaa gaafannee kallattiidhumaan gara sagantaa shaadaa keenyaatti dabarraa jechuudha. Nuun illee sagantaa biraa waanta qabnuu fi kooppi liinkii sheerii gochuudhaan ittiin ufufaan isiniin jedhaanii. Gamanumaan Ustaas Tahir Galatoo. Anallee waan hangaafannee jara Mustafaan. Okay. Gaafii isa qofa maaliif adda allaata? Yaa kee waan ta'eef anaan botti waan hangaluu fi naannoo tokko waan jiraatu fi taa'ira waan ta'eef inni illee nuuf adiibu inshallah. Ani maqaan kiyya maqaa sadraa itti hafaa turedha. Maqaa ofuma kon filadhe. Mustafa waan jiru kana nan jaalladhan ture. Maqaa Mustafa jedhu kana waan hin jaalladhuu fi maal filattaa ennaan Mustafa hin jedhe. Achuma Mustafa ta'eef jechuudha. Bazee Muhammad Mustafa illee hin taabeek. Kalas. Anamma iddoo tokko bakka namni hin beekne jiraami. Nama akka tasaa wal agartee guyyaa muraasa ka'uu guyyaa takka wajjin turtu. Ka haajaan kan kee yeroo biraatti sin deebisne. Maqaan kee eenyu naan jedhee Muhammadin jedhaan. Hanga namni sun guyyaa san guutuu Muhammadidhaan waamaa oola. Ani soo maqaan geeddarachuun kan naamichi jaawatee dhugaa dubbachuudhaaf Muhammaditti hin geeddaradha. Maashaallah. Maqaa baay'ina heddumina bara addunyaa kanarratti illee maqaan haga Muhammad baay'ee sun jiru bara. Wallahi sirrii. Number 1. Angaruu Mustafaan filadhe wanti kun walitti dhiyaatee jennaan immoo anaa fi Muhammad Mustafa. Namni baay'een illee hawaa jira maqaa kana. Angaruu maqaa kana dabarsee hin kennu inshaallah. Maqaa jaalatamaa maqaa bareedaadha laa. Akkas yaajama. Ustaaz Khalid. Network mana kana garuu dikki jira. Dikki jiru. Haati kan gimante. Ustaaz Khalid. Ustaz Tahir Galatoo. Warahmatullahi wabarakatuh. Sagalee. Waalaikum salaam warahmatullahi sagalee ulqafi. Jirtanii akkam? Jabaattu. Akkam jirtan Ustaaz? Jirra alhamdulillah. Maali maashaallah. Arra sargi jira. Aruza jirarra. Maashaallah Allahu akbar. Rabbi sirraa jaallatu. Adduna manni jirra. Koy. Baay'ee jalli hin baasnu. Sagaleen akkam ta'eesa? Sagaleen hin dhagahamamni. Hin deebisaa sagaleen? Waan deebisaa roleen ta'e. Okay, intanidha. Maayikii takka gochaa. Hin deebisaa sagalee? Kan keessan bareeda jira? Okay. Alatti deebisa malee. Okay. Kanaaf jedhe qotarris godhee baasa. Nannaa hundi keessa mee namoonni asirra jirtan sirriitti koppi linkii godhaa kaa. Linkii share. Aktiif godhaa mana kana sirriitti daddabaati. Itti muddaa kaa. Mana Hawwii Jannataa Istiidiyoodha kan jirru. Mana Hawwii Jannataa Istiidiyoo keessatti yeroo hedduudhaaf deddeebi'amee shaadaan qabsiifamaa tureera. Har'a garuu kallattiidhaan liiviidhaan gochuun keenya tokkoffaan manni jannataa Hawwii Istiidiyoo Jannataa kan jedhamu suni eebbifamee ture hojiitti jira moo hin jiru namoota jedhaniif asumaan illee deebi'aa ta'u viidiyoo miidiyaa irratti kan ba'e malee yeroo hedduu iddoo kana keessatti shaadaa namoota hedduu qabsiisaa turreerra. Amma immoo gamanumaan akkasiin beektanii fi kallattiidhaan akkasiin argitan manni istiidiyoo Hawwii Jannataa hojiirra akka jiru akkasiin beektan illee gamanumaan isin beeksisuu barbaannaanii yoo xiqqaate mana kana kooppi linkii sheer gochuudhaani nu bira dhaabbadhaa. Guys daddafaanii. Ustaz Khalid. Jalmeetis kan keetiin gali.
Harni kuusitu. Kan jiras. Namoonni arganis ilaaluun dhufuu biizitee malee. Biizita. Oodhu godhadhu. Wallahi. Koppilingi godhaa Ustaaz Khalid illee nu jalaa hin deemina. Ayya san jiraan. Taaptaa godhaa jelle. Taaptaaphii meel takka. Taaptaap godhaati. Vaayiraalii abaumannee. Vaayiraalii baasaa kamana. Dafaa kan. Dafaa gaa barakallahu fiikum. Taaptaaphiin kun waan digdamarra jira. Ol butaa mime. Sirriitti ol butaa taaptaaphi. Hundi keessan wal takka. Anillee godhaan jira. Anillee godhaan jira. Isinillee godhaan jira. Daddafaa gaa. Sirriitti koppileenkii godhaa yaa jamaa. Galatoomaa. Sirriitti koppileenkii godhaa aktiivaa ta'u manni kun. Sirriitti aktiivaa ta'u. Sheeriilee godhaa hundi keessan nama hundumaa irratti sheerii godhaa namoota onlaayinii irra jiranitti. Galatoomaa. Ergeetu. Okay, ergastergu. Hojii hojjedhaa ka uummanni. Maalummaan kun maal dhabee? Daddafaa gaa simannaadha waan ta'eef simannaan immoo mana ho'aatti simannaan jaalla. Daddafaa gaa mana ho'isni simannaan. Taap. Daddafaa. Kuma dhibba galchaa. Itti muddaa yaa jamaa itti muddaa. Itti muddaa. Wal qoodaati gariin immoo taaptaafii godha. Jajjabaadha. Barakallahu fiikum. Ol deemaa jira maashaallah nama gammachiisa. 30 gahee jira ammallee dabalaa inshaallah. Daddafaa gaa. Anillee godhaan jira kunoo. Harka kiyyaan godhaan jira. Irraa gad dhaabbataan jiru. Isinillee akkasuma. Maaliif jennaan mana owwaatti mana fu'aa jedheetti simachuu qabna obboleessa keenya. Simannaa keenya jabeessuu qabna. Namni yeroo gara islaamummaatti dhufe simannaa agarsiisuun dirqama islaamummaatti waan ta'eef simannaan amala bareedaadhaan fuula ho'aadhaan mana owwaatti simanna inshaallah. Maaliif jennaan amantaan kan keenya amantaa jaalalaati. Amantaa kabajaati. Amantaa nama simatudha. Akkuma Nabii Rabbi alayhi salaatu wassalaam kabajaan jaalalaan nama simataa turan. Nullee waan dandeenyuun simachuu qabnaa. Mana uwwisnee fu'aa goonee namatti waamne obboleewwan keenyaaf sheer goonee taaptaap goonee simachuu qabna inshaallah. Nama shahaadaa qabatu dhufaa jira jechuudha. Nama gara islaamummaa dhufaa jiru jira. Daddafaa gaa itti muddaa inshaallah. Barakallahu fiikum. Rabbi isinirraa jaallatu. Daddafaa ol deemaa jirtu maashaallah. Allahu akbar. 40 galtanii jirtanii daddafaa ammallee. Anillee godhaan jira dhugaa rabbi. Itti muddaa isinillee. Daddafaa gaa hundi keessan. Barakadhaa. Galatooma wallahi jazakumullahu khairan. Nama dhageessanii rabbi isin haa dhagahu waa isin kadhattanii rabbi irraan dhabinaa. Gaafattanii rabbi irraan dhabinaa. Rabbiin isiniif haa dhagahu. Rabbiin isiniif hawwaatu.